Ashama harka fuuni kabajamtoota jaalatamtoota maatikoo kan taatanii kan biyya keessaa kan biyya alaatti argamtan hunduma keessaniif nagaa fi araarri waaqayyo haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu inni madda nagaa keenya ta'e waaqayyo ulfinni haa ta'u. Akkam jirtas fayyaa keessanii qaqqaaliiwwan keenya ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu. Baga eeggamtanii gargaaramtanii guyyaa fi yeroo kana geessanii isiniin jechuu jaaladha. Tole jalqaba irratti jechuudha. Warroonni maatikoo hin taane laayikii, koomentii, sabiskiraayib, sheer gochuudhaan maatikootti dabalamaa isiniin jedha. Warroonni immoo maatikoo taatanii hanga kana nafaan jirtanii inni jajjabeessaa turtanii waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifamaa isiniin jedha. Guddaa tokko galatoomaa galanni keessan guddaadha isiniin jedha. Lafaan dogoggoritti koomentiidhaan na deebistanii bakkanii sirriirra jirta jettanitti immoo jabaadhu jettanii waan jajjabeessaa turtaniif guddaa tokko galatoomaa isiniin jedha. Galanni keessan guddaadha. Warroonni haaraa taatanii adara jalqaba irratti laayik, koomentii, sabiskiraayib godhaa. Sabiskiraayibiin akkasuma nu guddisa. Koomentiin keessan illee nu barbaachisa. Sheeriin illee akkasuma nu barbaachisa jechuudha. Gatii tokko illee nama hin gaafatu jechuudha. Laayikii, koomentii, sabiskiraayib gochuun jechuudha. Kanaafiyyuu bira hin darbina isiniin jedha. Haa ta'u har'a immoo maal qabattee dhufte yoonaan jettanii har'a gammachuu dhuunfaa kootii ibsachuutiin dhufe jechuudha. Maaliin hojjettanii akkuma beekamu guyyaan kaleessa guyyaa 26 turedha. Guyyaa maakii ooroo itti ashannafattee galtedha. Ishinis shamarranidha waan ta'eef anis haqaanis shamarranidha waan ta'eef gammachuu ishii gammachuu kootidha. Kanaaf gammachuu ishii ibsachuutiin dhufe jechuudha. Ooroon maakii ooroo ashannafattee dhugaa injifattee jirti. Injifannoon kan uummata Oromooti. Hedduu tokko gammadeen jira dhugaa nuti tokkillee baay'ee tokko galgala baay'ee hin hordofu. Sababii waayifaatiif kan ka'e jechuudha. Garuu ishiidhaaf jedhee kaleessa ishuma ilaaluudhaaf jedhee mudannoo meeqa na mudate isinitti himu hanga sa'aatiin ga'utti jechuudha. Bilbila meeqa laalaa hojii odoon hojjedhu mi'a meeqa cabsetan madaamii kisaaraa keessa ishii gashee. Garuu miinisuus baga cabee maakii ooroos baga ashannafattee dhugaa hedduu tokko natti tole jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Ashannafachuu ishii Yesuus baay'ee tokko gammade jechuudha. Dhugaa gaafa sabni ofii ashannafatu hedduu tokko namatti tola. Gaafa akkana jedhu ifa manaa gootu zareennatii keessa akkana hin galchine zareennatii keessa bilisadha. Maaliif hojjettanii dubbii sagalee waaqayyo gaafa addaan fi waan lafarratti huumu ati Oromoo ta'e ati Amaaraa ta'e Tirgee ta'e jedhetu wanti ni huume hin jiru. Eenyumti yullaafee tokkorraa kan uumamne jechuudha. Dhiiga tokkorraa kan uumamne jechuudha. Addaan fi waan irraa kan uumamnedha. Isaan immoo Oromoo fi Amaaraa Tirgee jedhamee wanti irratti barreeffame tokko hin jiru jechuudha. Namumatu walii galtee dhabuu isaaniirraan kan ka'e afaan isaanii gargartee malee waaqayyo adda babbaasee miti kan uume jechuudha. Garuu hedduu tokkoon gammadee jechuudha. Maakiin ashannafachuu isheetti akkamittiin beektu akka ishiin ashannafattu gaafa mucaa gurraacha sana ishee bukkeetti argu. Inni maqaasaa Asil kanaan duras inni ashannafatee ture waan ta'eef mucaan sun dhugaa hin danda'amu. Dr. Asil akkuma mucaan koo hangafaati isheen miica'u hangafaati jedhee inni ashannafatte akkuma jedhanitti dhugaa Oromoo Yesuus hedduu tokko na ajaa'ibe jechuudha. Nama miliyoona meeqadha kan ishee hordofaa ture. Hunduma keessatti gammachuudhaan galtee injifannoodhaan galtee hedduu tokko natti tolee jira. Baga gammaddee maakii baga gammaddee siin jennee jirra. Hedduu si jaalanna hedduu si kabajna. Boruufillee akka kana caalatti hojjettu abdii fi qabna jechuudha. Maaliif dhugaa warroonni akkasitti tattaaffii qabanii nama kaaniifillee fakkeenya ta'u beektu. Tokkoffaa ammasii maagee ni beektu ta'ee yaada. Akkasuma gaafa ishee ilaale dhugaa anaafillee kaka'umsa naaf kenniti. Maaliif saalfii tokko malee ofittummaadhaan ofitti amanamummaa isheetiin hojjetti jechuudha. Namni oduu namaatiif oduu bakka hin kenne namni maallaan jedha doo hin jedhin ofitti amanteet waan barbaadde hojjetti jechuudha. Akkasuma shamarran ajaa'ibsifadhu keessaa haadha manaa Acee
dhuga haadha mana acee faantu baay'ee tokkoon ajaa'ibsiifadha jechuudha. Ishiin nama kamiifillee fakkeenya taati jechuudha. Shamarran kamiifillee fakkeenya taati jechuudha dhugaadha. Ijoolleen akkasitti yeroo ijoolleen Oromoo tattaaffii agarsiisa shamarran jechuudha. Dhiironnis akkasuma hedduu namatti tolu garuu yeroo bara durii keessa shamarran hin tuffatamti ture. Shamarran barattee eessa geessi minamina kan jedhutu ture. Har'a garuu shamarran biyya bulchuullee hin dandeessi jechuudha. Dhuga fiigichaadhaan kan ashannafachaa jirtu shamarran kubbaa miilaatiin illee ashannafachaa jiru. Bakka wantoota adda addaa irratti wantoonni dhiirri hojjetan shamarran illee hojjechaa jiru jechuudha. Har'a yeroo maayidhaa wal qixadha. Hedduu tokko natti tolee jira gaafan shamarran jajjabeen akkasii fuuldura namaa deeman maaltu beektu nama sadadhaballee hin kakaasu jechuudha. Har'allee shamarran keenya warroonni hojii adda addaa hojjechuu danda'an, warroonni barumsa gahaa qaban, warroonni yaanii hojjetanii bakka guddaa ga'uu danda'an yookiin saalfatanii dukkana keessatti hafuutii danda'u jechuudha. Namni maallaan jedha. Namni gaaris hojjedhu yaraas hojjedhu namni waasiin jedhu hin dhabu. Biyya lafaa kanarratti namni waasiin jedhu hin dhabu. Ikkoo namni Yesuus Kiristoos iyyuu baay'ee jira. Isuma isaan uume kanaan iyyuu waan baay'ee jechaa jiru. Yesuus namadha. Yesuus maalidha? Waan baay'ee jechaa jiru. Kanaaf iyyuu namaaf bakka kennu miti. Namni maallaan jedha osoo hin jedhin ofitti amanamummaadhaan hojjechuu jechuudha. Namni waan barbaadu gaasiin hin jedhi beektu. Ofuma isaatiif haasa'eet ofuma isaatiif yaani of dadhabsiisa malee oma nama gochuutii hin danda'u. Bifa namaa qayyaruu hin danda'anii, dheerina namaarra gabaabsuu hin danda'anii, furdina namaaf dabaluu hin danda'anii, hir'isuus hin danda'an. Akkasumatti maal ta'u haasa'anii qilleensuma irratti hafuu jechuudha. Kanaaf iyyuu nuti immoo maal gochuutii qabna beektu? Tattaaffii keenya fuulduratti saffisiisuu qabna malee jecha mana maalaallee of duubatti deebi'uutii hin qabnu sinin jedha. Uummata qashtii qaqqaaliiwwan keenya hedduu sin jaaladha. Baay'een keessan warroonni ogummaa qabdanii hin saalfatina hin dhokatina kara ifaatti akkana bahaa sinin jedha. Baay'eetu jiru amma ijoolleen keenya qaqqaalii qaqqashtiini warroonni fakkeenya namaaf ta'uu danda'anii baay'eetu jiru jechuudha. Isaan keessaa tokko anadha. Isaan keessaa tokko anadha. Maalfi abbaan eebba ofii hin dogoggoru jedha Oromooni. Yoo abbaan iyyate ollaan namaaf dhagaa jiru mitire ani yoo gadoof qabe namni biraas ganna qabuu danda'a waan ta'eef tokko anadha kan fakkeenya ta'uutii danda'u. Kanaaf akka namaaf fakkeenya ta'e akka nama kaan jajjabeessu maal gochuu qabdu beektu ammasini? Like, comment, share gochuudhaan na jajjabeessa dura. Beekamtii naaf kennaati isaan booda maal akkan hojjedhee tos hin gammachiisu anatu beeka jechuudha. Anatu beeka. Kanaaf iyyuu na jajjabeessaa sin jedha ammaa fi namaaf xiqqashuu irra jira. Na jajjabeessaa like, comment, subscribe gochuudhaan share gochuudhaan beekamtii naaf kennaa isaan booda mee mucayyoon kun maal hojjetti jedhaati anaan na ilaala. Yeroo dhiyoo keessatti jechuudha waan ajaa'ibaa hojjedheetanii sin gammachiisaa jechuudha. Kanaaf iyyuu hedduu sin jaaladha, hedduu sin kabajaa. Asumaan maakii hedduu si jaalannaa, hedduu tokko si kabajnaa. Jabaadhu kanuma caalatti waan addaa hojjedhu sin jenna. Kanuma caalatti darbiitiin mul'adhu sin jenna. Qaalii keenya dhugaadha baay'ee tokko si jaalannaa. Baga ashannafattee baga mootee sin jennee jirra qashtii keenya. Kanaaf iyyuu uummata qashtii viidiyoo kwaarra gammachuudhuma ibsachuutti dhufee kisaara madaamii ganaan itti yaada jira. Kanan sababii maakii ilaaluudhaaf jedhee kanan waan meeqaa caccabsee ganaa amma gafan duubatti deebi'u ganaa yaada jira. Kanaaf iyyuu like, comment, subscribe, share gochuuti hin dagatina sinin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Hedduu sin jaaladha. Hedduun isin kabaja. Nadibaa milaachike biyya namni irraa goretti gortaa qe'ee namni irraa goretti gortaa dadhabaa humna hin qabne naama kabajaa gootaa. Nadibaa milaachike biyya namni irraa goretti gortaa
Ka'ee namni irraa goretti gortaa dadhabaa humna hin qabne nama kabajaa goota. Argeeran jaalala kee naafsi gidduu dhugaan banne jira. Haala laaltee nan ganne akka fira sin jaalladhan komii qabu sirra. Argeeran jaalala kee naafsi gidduu dhugaan banne jira. Haala laaltee nan ganne akka fira sin jaalladhan komii qabu sirra. Hundumtuu narraa gorraani anattuu situ gore. Akka har'aa kana miti madaa kootu si qore. Maaliifan si dagadha anoo du'an siin oole. Nama namni irraa goree karaarraa jal'ifatu. Kunoo kaaddanaan nageesse garaan koo sin dagatu. Gargaaraa dhala hiyyeessaa mudaa kee maal dubbatu.